Hordoftoota konko bakkuma jirtanitti nageenya rabbii isiniif haa baatu jecha viidiyoo akkam bareedduu taatu qobadhee isinii dhaadheetiin jira. Viidiyoon kennallee mobaayilii kenna fageenya irra teenne mobaayilii kenna waa dalagaa jiraachuu ni dandeenya, bakka fagoo jiraachuu ni dandeenya. Bakka fagoo kanarraa osoo bilbila keenya harkaan hin tuqin cuf ban narraa deebi yookaan nama san ofirraa deebisuudhaaf karaa itti dandeettan ni jira. Kanaaf kan kana fakkaatan qabadhee isinii dhaadheetiin jira. Viidiyoo keenya haga dhumaatti daawwachuu hin dagatinaa isiniin jedha. Chaanaalii keenyallee chaanaalii barumsaatii Orofoodii fi fuula feesbuuka keenyallee peejii keenyallee akka foloo gootan gamanumaa isin gaafannaa. Gamanumaa gara viidiyootti. Dursa pileestoorii keenya irra ni seenna. Bakka kanatti daanii daayileer app jettanii hojjetanii akkuma asirra mul'atu kana kilikii gootan. Ani haala kanaan gadi buufanna. Open jennaani next jettanii start jettanii asittiin start jettanii malee foonii irratti kanarratti deebistanii kanatti dagatinaa okay jettanii haaluma asirratti agartan kana bakka aansirii kana akkuma asirratti agartan obboleewwan kan koo bakka koodingii kanas ni qayyarraa. Akkuma asirratti agartan gizee kaasuu barbaadan, gizee daawwalachuu barbaadan, ka gadaanu gizee kaastan, ka olaanu gizee daawwalattan, ka gadaanu immoo hin barbaadu yookiin spiikerii jechuudha. Amma nuti qayyarraa jechuudha. Bakka kan akka agartan asittiin seef jettaniin asittiin inni seefii ta'eera. Gizee daawwaltan okay yoo jetteen hin ka'aa jechuudha. Gizee kaastan ammoo gizee daawwaltan yoo ta'an gizee kaastan kanallee qayyarachuu ni dandeenya jechuudha. Yes